odeeffannoo biraatti darbuu Champions League Awurooppaa marsaa nuusa xumuraatiin har'aa fi boruu taphoonni kan taphataman ni ta'a. Har'a galgala sa'aatii wal fakkaataa afuritti Poorchugaalitti Sporting Lisbon, Arsenal Spain tamoo Real Madrid fi Bayern Munich morkiin taasisan taphoota Champions League Awurooppaatiin eegaman keessaa isa tokko. Keessattuu morkiin kan Real Madrid fi kan Bayern Munich tapha xiyyeeffannoo guddaa Champions League Awurooppaatiin argatedha. Kilaboonni kunneen Champions League Awurooppaatiin kilaboota jajjaboo akka ta'an ni beekama. Bayern Munich Arsenal ta'uudhaan Champions League Awurooppaa bara dorgommii kanaatiin tilmaama shaampiyoonummaa kilaba argateedha. Keessattuu sararri fuulduraa kilabichaa immoo akka Awurooppaatti goolii hedduu morkattoota isaarratti galchaati kan jiru. Seerii Italiitiin dhifama Bundesliga Jarmaniitiin taphoota 28 kilabichi goolii 97 kilaboota irratti galchuudhaan sararri fuulduraa kilabichaa goolii hedduu galchuu isaatii fi agarsiistuu gaariidha. Keessattuu immoo qindoominni Harry Kane, Luis Diaz fi Michael Olise goolii hedduu akka kilaboota irratti galchuudhaan akka maashiniitti goolii hedduu oomishaati kan jiru. Waliigalaan taphattoonni kunneen sadan qofti goolii 137 irratti gahee qabu. Harry Kane, Luis Diaz fi akkasumas immoo Michael Olise jechuudha. Harry Kane bara dorgommii kana goolii 48 dorgommii hundaanuu galchuudhaan kubbaa goolii galee ammoo 5 hiriyoota garee isaatii fi kan inni mijeessee Luis Diaz goolii 22 galchuudhaan 18 kan inni mijeessee Liverpool gadhiisuudhaan Bayern Munichitti erga makamee booda ga'umsa adda mul'isaati kan jiru. Michael Oliseen bara dorgommii lamaffaatiin goolii 16 kilaboota irratti yoo galchu kubbaa goolii galee 28 kan inni mijeesse. Innis akkuma Harry Kane fi Luis Diaz bara dorgommii addaa Bayern Munich keessatti mul'isaati kan jiru. Qindoominni Harry Kane, Olisee fi Diaz Real Madrid fi har'a galgala yaaddoo guddaa ni taaf kan eegamu. Real Madrid tilmaamni gadaanaa yeroo kennamuuf Champions League Awurooppaatiin kilaboota injifatee yeroo darbu waggootaaf argaati kan turre. Dorgommiin Champions League Awurooppaa immoo dorgommii Real Madrid mallattoo isaa akka ta'e ni beekama. Ga'umsa gadaanaa La Liga Spainiin yeroo mul'isu Champions League Awurooppaatiin garuu bifa addaatiin dhiyaachuudhaan kilaboota jajjaboollee ga'umsa gaariirraa turan injifachuudhaan shaampiyoon yeroo ta'u akkasumas immoo marsaa ta'uuf yeroo darbu argaati kan turre. Marsaa darbeen Real Madrid Manchester City waliin yeroo morkatu tilmaama olaanaa kan argate, tilmaama injifannoo kan argate Manchester City dha kan ture. Ta'us Madrid salphumatti Manchester City injifate. Marsaa kanaaf kan darbe har'a galgala sararri ittisaa Real Madrid akkamitti sarara fuulduraa Bayern Munich dhaabaa kan jedhu gaaffiidha. Keessattuu immoo sararri ittisaa kan Real Madrid salphumatti goolii kilaba irratti galaa jirudha. Dogoggora hojjechaati kan jiranu taphoota darbaniin sararri ittisaa kan Real Madrid jechuudha. Ta'us garuu kan sararri fuulduraa Bayern Munich ammoo dogoggora argatan salphumatti fayyadamuudhaan goolii hedduu galchaati kan isaan jiranu. Harry Kane miidhamarraa bayyanachuudhaan kilaba isaa waliin shaakala hojjechuudhaan gara Spain kan inni malee dhiyeenya sababa miidhamaatiin gara biyyaalessa England fi taphoota michoomaatiin osoo hin taphatiin kanaaf akkasumas ammoo Bundesliga Jarmaniin sanbata darbe Bayern Munich hin taphanne kan ture. Amma garuu shaakala akka hojjetee fi taphichaa fi qophii akka ta'e gaafamaa kan jiru. Gama Real Madrid Kylian Mbappé fi Vinicius Junior taphattoonni kunneen lamaanis ga'umsi mul'isan kan eegamudha. Jude Bellingham miidhamarraa bayyanachuudhaan sanbata darbe La Liga Spainiin jijjiiramee seenuudhaan taphateeti kan ture. Taphattoonni Real Madrid Tchouaméni, Jude Bellingham, Alvaro Carreras, Kylian Mbappé, Dean Howson akkasumas immoo Vinicius Junior tapha har'aatiin kaardii akeekkachiisaa kan argatan taanaan sababa dabbiitiin taphni deebii torbee dhufu Bayern Munich fi Real Madrid waliin morkatan irratti taphattoonni kunneen kan hin taphanne ni ta'a. Kanaaf of eeggannoodhaan taphattoota irraa eegaman keessaa taphattoonni kunneen ja'an jalqaba irratti kan isaan eeramanuu leenjisaa Vincent Kompaniin garee cimaa akkasumas immoo sodaachisaa ta'e Bayern Munich keessatti kan inni ijaare. Keessattuu Barrelee gara Premier League Englanditti erga wal guddisee booda kilabicha waliin gara Championshippiitti gadi bu'uu isaatiin wal qabateen hojii leenjisummaatiin wal qabateen milkaa'uu fi dhiisuu akka malu xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbachaati kan turanii. Inni garuu Bayern Munich keessatti kilaba cimaa kan inni ijaaree bara dorgommii darbee Bundesliga Jarman shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Champions League Awurooppaatiin ammoo haala kamiin har'a
Real Madrid waliin dhiyaataa kan jedhu kan eegamnita mala maltii taphaatiin Vincent Kompanii fi Alvaro Arbeloa keessa eenyutu milkaa kan jedhu har'a galgala sa'aatii 4 galee deebii kan argatu ni ta'a. Tapha biraatiin Sporting Lisbon Arsenal kan simatu ni ta'a. Champions League Europa bara dorgommii kanaatiin Arsenal qofatu osoo hin mo'atamin imalaatti kan jiru imalli waancaa furiif gochaa jiru karaa lamaatti jalaa dhiphachuun isaa ni beekama. Arsenaal taphoota lama darbeen waancaa Karabaawutiin Manchester Cityidhaan kan inni mo'atame fi Ingilaandiin ammoo Southamptoniin walitti aansee kilabichi mo'atamuudhaan dorgommii kanneeniin osoo milkaa'in kan inni hafee taphoota hafeen har'a Champions League Europa akkasumas ammoo Premier League Ingilaandiin shaampiyoonummaadhaaf kan morkatu ni ta'a. Premier League Ingilaandiin garaagarummaa qabxii 9 dursaatti kan jiru tapha darbaa tokko akka taphate ni beekama. Manchester Cityin tapha qixxeessu tokko Crystal Palace waliin kan morkatu ni ta'a. Champions League Europaatiinis taphoota ramaddii 8 walitti aansee injifachuun isaa ni beekama. Arsenal marsaa mo'atanii darbuutiin Bayer Leverkusen injifachuudhaan kan darbe Sporting Lisbon ammoo Bodo Glimt injifachuudhaan kilaboonni kunneen kan isaan walitti dhufanii Sporting Lisbon dirree finaalaa goolii 3-0dhaan Bodo Glimtiin mo'atamuudhaan tapha deebiitiin garuu dirree fi deeggarsaa fuulduratti goolii 5-0dhaan injifachuudhaan marsaa kanaaf kan inni darbee taphataan duraanii Sporting Victor Gyökeres har'a faallaa ta'uudhaan kan morkatu ni ta'a. Bara darbee Sporting Lisboniif taphoota 52 goolii 54 kan inni lakkoofsee kubbaa goolii gale 13 taphattoota kilabichaatiif mijeessuudhaan ga'umsa addaa Sporting Lisbon keessatti mul'iseeti kan ture Victor Gyökeres. Kilabichi garuu Sporting Lisbon Victor Gyökeres dhabus lammii Kolombiyaa Luis Suarez bakka kan buufate. Taphataan kun taphoota 42 goolii 33 Sporting Lisboniif kan inni galchee kubbaa goolii gale 7 kilabichaaf mijeesseera. Taphataa murteessaa kilabichaati. Har'a taphattoota sarachisaa Arsenal fi qormaata guddaa ni ta'aaf kan eegamu. Sporting Lisbon liigii Poorchugaaliin taphoota 23 darbe osoo hin mo'atamin imalaatti kan jiru. Champions League Europaatiin garuu taphoota walitti aansee ga'umsa wal fakkaataatiin kilaboota imalaa hin jirre keessa Sporting Lisbon isa tokko. Gama Arsenaliin Gabriel Magalhaes, Declan Rice fi Leandro Trossard kaleessa Londanitti garicha waliin shaakala hojjetaniiti kan turan. Taphattoonni kunneen sadanuu garicha waliin gara Portugal kan isaan imalanii Declan Rice akkasumas ammoo Trossard sanbata darbee fi Ingilaandiin sababa midhamaatiin osoo hin taphatiin kan isaan hafanii. Magalhaes ammoo jalqabarraa eegalus boodarra garuu sababa midhamaatiin jijjiiramee dirreedhaa baheeti kan ture. Midhamarraa bayyanachuudhaan garicha waliin gara Portugal kan inni malee Bukayo Saka, Julian Timber, Ebericheze, Hincapié, Merino taphattoonni kunneen ammoo kaleessa shaakala irratti taphattoota argamne. Saka fi Timber garicha waliin kaleessa gara Portugal akkan malee leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kan inni beeksisee borsittuu fudhaan PSG'n Liverpool, Barcelonaan Atletico Madrid kan simatanidha. Championship Englandiin kaleessa taphoota hedduudha kan taphatamee kilabiin gara Premier League Englanditti ol guddachuudhaaf dhiyaatee Coventry City kaleessa Hull City waliin taphachuudhaan goolii maleedha kan xumure. Frank Lampard kan durfamu Coventry City taphichaan goolii galchuudhaaf yaalii hedduu taasisuus osoo milkaa'in qarafee kilabichi garuu gara Premier League Englanditti ol guddachuudhaaf daran dhiyaateera. Swansea Cityin Middlesbrough waliin goolii lama qixa kan isaan xumuranii. Watford fi Charlton Athletic goolii tokko qixa kan isaan xumuranii. Akkasumas Sheffield Wednesday, Leicester City, Preston North End, Queen's Park Rangers waliin qabxii wal fakkaataa goolii tokko qixa yoo xumuran. Ipswich Town goolii 2-1 Birmingham City injifateera. Derby County 2-0dhaan Stoke City injifateera. Bristol City 1-0 Sheffield United injifateera. Blackburn Rovers West Bromwich Albion waliin goolii malee 0-0 kan isaan xumuranii. Millwall City dirree deeggarsaa fuulduratti Norwich Citydhaan goolii 2-1 mo'atameera. Akkasumas ammoo Portsmouth Oxford United waliin goolii 2 qixa kan isaan xumuranii. Championship England kana Coventry Cityin Lampardin kilabiin durfamu kun qabxii 84 walitti qabachuudhaan garaagarummaa qabxii 8tiin dursaatti kan jiru. Ipswich Town tapha qixxeessituu 2 osoo qabu qabxii 72 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Coventry City taphoota 41
taphachuudhaan 25 injifatee 9 qixa ba'uudhaan tapha 7 kan inni mo'atame taphoota 4tu isaa fi kan 4tu isaa fi kanaaf gara Premier League England tolguddachuudhaaf kilaba dhiyaateedha. Coventry City Middlesbrough qabxii 72 garaagarummaa gooliitiin akkasumas immoo Millwall Citynis garaagarummaa gooliitiin qabxii wal fakkaataa 72 sadarkaa sadaffaa fi afuraffaarratti kilaboota argamanidha. Odeeffannoo biraatti honca'u seerii itilii torbee 31ffaatiin kaleessa Naapooliin injifachuudhaan sadarkaa fooyyeffatee Koomoon qixa yoo ba'u AC Milan mo'atamuudhaan Atlantaan immoo kaleessa kan injifate kaleessa staadiyeemii Diego Armando Maradonaatti Naapooliin goolii 1-0dhaan AC Milan tapha injifateen daqiiqaa 79ffaarratti Politano goolii injifannoo kan Napoli taphataa galcheedha. Qabxiin tapha kanaa kilaboota lachuufu akkaan murteessaadha kan ture murkii waancaa keessa turuudhaaf qabxiin 3 dirqama kan ture Napoli fi AC Milaaniif jechuudha. Kaleessa Napoliin garuu deeggartoota isaa fuulduratti injifachuudhaan mirgaan kan galee sadarkaa lammaffaa AC Milan irraa fudhachuudhaan murkii waancaa keessa jiraachuusaa mirkaneesseera. Napoliin qabxii 65 kilabichi kan walitti qabatee dursaa seerii itilii Inter Milaaniin qabxii 7 kan inni caalamu AC Milan immoo qabxii 63 sadarkaa sadaffaarratti argama. Garaagarummaa dursaa liigichaa waliin qabamu gara qabxii 9tti kan jalaa bal'atee kaleessuma taphni Udinezee fi Koomoo goolii maleedha kan xumurame. Faabrikaaziin kan leenjuu Koomoon qabxii 58 walitti qabachuudhaan sadarkaa afuraffaarratti kilaba argamuudha. Bara dorgommii addaa dabarsaatti kan jiru Koomoonii taatee liigichaa kilaboota ta'an keessaa Koomoon isa tokko. Kilabichi hirmaannaa bara dorgommii lammaffaatiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf imala taasisaa jiru. Daran cimsateera Koomoonii Faabrikaaz garee cimaa kilaba kana keessatti bajeta muraasaan kan inni ijaare Liicheen goolii 3-0dhaan dirree fiigursaa fuulduratti Atlantaadhaan kan inni mo'atame. Scalvini Kristoovic akkasumas immoo Raspadori Atlantaadhaaf goolii 3 galchaniiru. Atlantaan qabxii 53 sadarkaa 7ffaarratti kan argamu. Tapha biraatiin Juventus Genoa simachuudhaan goolii 2-0dhaan Juventus injifachuudhaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf imala gochaa jiru. Juventus kan cimsate Gelson akkasumas immoo Weston McKennie goolii injifannoo kan Juventus taphattoota galchanii kilabichi qabxii 57 sadarkaa shanaffaarra kan jiru liigicha. Inter Milan qabxii 72 walitti qabachuudhaan dursaatti kan jiru. La Liigaa Ispeeniin immoo torbee 30ffaatiin kaleessa Gironaan goolii 1-0dhaan Villarreal injifateera. Liigicha Baarselonaan qabxii 76 walitti qabachuudhaan garaagarummaa qabxii 7 dursaatti kan jiru. Real Madrid qabxii 69 walitti qabachuudhaan sadarkaa lammaffaarratti kan argamu. CB Premier League Itoophiyaa torbee 26ffaan boroo eegaluun staadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 7 eegalee Bunni Itoophiyaa Shaggar waliin kan morkataniidha. Torbee 25ffaatiin Shaggar yoo mo'atamu Bunni Itoophiyaa immoo injifachuun isaanii beekamaa. Shaggar taphoota Premier League Itoophiyaa torbee 12 booda Arbaa Miinciin Jumaata darbee mo'atameeti kan ture. Boromoo gara injifannootti deebi'uudhaaf kan taphatu ni ta'a. Bunni Itoophiyaa fooyya'insa gaariirratti kilaba argamuudha. Taphoota 5 darbe keessaa 4 injifachuu ni beekama. Kana keessaa immoo 2 walitti aansee injifateera. Bunni Itoophiyaa kilabiin boruu injifatee jiruufis ta'u hanga kilaboonni biroo taphatanitti sadarkaa kan fooyyeffatu ni ta'a. Bunni Itoophiyaa qabxii 35 walitti qabachuudhaan sadarkaa 7ffaarratti argamu. Shaggar qabxii 30 sadarkaa 11ffaarratti kan argamu. Tapha biraatiin sa'aatii 10tti immoo Qiddus Goorgis Itiyoo Elektiriik waliin kan morkatu ni ta'a. Qiddus Goorgis torbee 25ffaatiin taphoota 8 booda injifachuun isaanii beekama. Itiyoo Elektiriik qabxii 38 walitti qabachuudhaan sadarkaa 4ffaarratti argamu. Qiddus Goorgis ammoo qabxii 28tiin sadarkaa 17ffaarra jira. Qiddus Goorgis yoo boruu kan injifatu yoo ta'e yeroo tokkotti sadarkaa 17ffaarraa gara 11ffaatti ol fuudhaaf carraa kan argatu ni ta'a. Yoo kan injifate yoo ta'e staadiyeemii Finfinneetti Kamisa sitti fuudhaan Nageellee Arsiin Maddeen Arbaa Miinci ammoo Hadiyyaa Hosaanaa waliin kan morkatan ta'a. Torbee 25ffaatiin Nageellee Arsiin Adaamaa injifachuun isaanii beekama. Akkasumas ammoo Maddeen mo'atameeti kan ture. Arbaa Miinci ammoo innis injifateera. Hadiyyaa Hosaanaan ammoo mo'atamuun isaa ni beekama. Kanaaf
Nageellee Arsii fi Arbaa Minci kamisa injifannoodhaan itti fufuudhaaf morkattoota isaanii waliin kan morkatanidha. Jimaata Bahar Daar Adaamaa waliin kan taphatunidha. Adaamaan leenjisaa kilabichaa Siyyuun Kabbada hojii irraa gaggeessuus leenjisaa yeroo Daawit Addalaatiin durfamus Nageellee Arsiidhaan 2-1 mo'atameeti kan ture. Taphoota 5 darbee kilabichi injifachuu hin dandeenye. Boruu Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti ammoo sa'aatii 9 eegalee baankiin daldala Itoophiyaa Maqalee Sabaa Indartaa waliin kan morkatunidha. Maqalee Sabaa Indartaa yaaddoo sadarkaa gadii keessatti kilaba argamu. Sa'aatii 12 ammoo Madira Nashira Dirreedawaa waliin kan morkatanidha. Kamisa Faasiil Hawaasa Yuunivarsiitii Walwaaloo Addiigiraat Walaayittaa Diichaa waliin kan morkatanidha. Jimaata Bunni Sidaamaa Machaal waliin taphachuudhaan taphoonni torbee 26 xumura kan argatanidha. Bunni Sidaamaa qabxii 48 walitti qabachuudhaan sadarkaa tokkoffaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana dursaati kan jiru. Garaagarummaa qabxii 7 liigicha dursuudhaan shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa ta'uudhaaf carraa bal'ifateera. Bunni Sidaamaa yeroo jalqabaatii fi seenaa isaatiin waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa fudhachuudhaaf morkachaati kan jiru. Bunni Sidaamaa shaampiyooniin yeroo lama ammoo Hawaasaan qabxii 41 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa lammaffaarratti argamu. Nageellee Arsiin qabxii wal fakkaataa 41 garaagarummaa gooliitiin sadaffaarratti kan argamu. Kilaboota yaaddoo sadarkaa gadii keessatti argaman ilaaluudhaaf maddeen qabxii 28 17ffaa Qiddus Giyoorgis qabxii 28 garaagarummaa gooliitiin 18ffaarratti argamu. Maqalee Sabaa Indartaa qabxii 23 19ffaa Arbaa Minci ammoo qabxii 22 sadarkaa 20ffaarratti kan argamu. Goolii hedduu galchuudhaan ammoo Habeel Yaaloo goolii 11 sadarkaa tokkoffaan yoo dursu. Addis Gidee baankii daldala Itoophiyaa irraa goolii 10 sadarkaa lammaffaarratti kan argamu. Sadii soddoma irratti hirkawwan dhufan muraasa ilaaluu fi Tamaam Jootee magaalaa Baddalleerraa miidhama taphattoota Arsenaaliin wal qabatee jedhee odeeffannoo qabadheera. Abarraa Ulaasaa Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashirraa Maanchestar Siitiin bara kana waancaa 3 fudhatee seenaa hojjechuu qabachuudhaan kan barreesse. Waancaa Karabaa'u fudhachuun isaanii beekama. Akkasumas ammoo FA Inglaandiin marsaa walakkaa xumuraatiif darbeera. Akkasumas ammoo waancaa Pirimeer Liigii Inglaand akka fudhatus Abarraa Lolaasaan kan inni barreesse waancaa 3 ni fudhata jedheera. Barataa jireenya Dirribaa magaalaa Baddalleerraa Liverpool mo'atamuun nagaddisiisa garuu gara fuulduraatiif abdiin jira jedheera. Shukrii Adamii godina Qellam Wallaggaa Sayyoonolirraa kan barreesse. Qophiin keessan beeysaa haaluma kanaan itti fufaa jedheera. Akkasumas Obsaa Faqqadaa jedhama jechuudhaan godina Qellam Wallaggaarraa kan barreesse. Qophiin keessan beeysaa miidhama Ebirichee Eezee jedhe. Ebirichee Eezeen sababa miidhamaatiin ammas taphattoota Arsenaaliin tajaajile keessaa isa tokko. Kaleessa taphattoota garicha waliin shaakala osoo hin hojjetin kanaaf Minishaa Raawwii jechuudhaan Shawaa Kaabaa Aanaa Qimbibiitirraa kan barreesse isin hordofaan jira jedheera. Akkasumas Uzee fi Gaalii godina Jimmaa Humna Addaarraa Aleksaandar Isaaq miidhamarraa hin deebine immoo kan jedhee taphattoota yookiin ammoo garee Liverpool waliin shaakala hojjechuun isaa ni beekama. Aleksaandar Isaaqee boru tapha Liverpool gara Firaansii maluudhaan PSG waliin morkatuun miseensa garichaa keessatti hammatamu akka malu gaafumaatti kan jiru. Leenjisaan kilabichaa Arne Slot illee tapha PSGdhaaf deebi'uu akka danda'u dubbataniiti kan isaan turanii. Woroo Ibraahim Jimmaarraa jechuudhaan kan barreesse. Qophiin keessan beeysaa waa'ee Arsenaal jedhee. Baahir Ahmad Jimmaan Adii Gibeerraa waa'ee kilaba koo Chelsea jedhee Chelseadhaan wal qabatee ammatti wanti haaraa hin jiru. Magarsaa Moo'isaa godina Iluu Abbaa Booraa yoorraa Manchester Cityidhaan wal qabatee waan haaraa jedhee. Saamu'eel Balaayin jedhama Noolee Kaabbaraa Arsenaal 3-0dhaan Sporting Lisbon ni injifate jechuudhaan kan inni barreesse. Maqaan koo Israa'el Takkaa jechuudhaan godina Jimmaa Saqqaaca Qorsaarraa barreesseera. Adam Ibrahim godina Buunoo Baddalleerraa Arsenaal injifachuu caala wanti na gammachiisu hin jiru kan jedhe dhaggeeffattoota hedduudha kan nuuf barreesse.